Breaking news idhaanii eegalla oduu guyyaarraan tanaa mootummaan Iraan dura deemaan isaanii olaanaan Mujtabaa Ali Khameneidha. Yoo xiqqaate nama 6 aangoo haaretti kennuufi ibsaniiti jiran. Jarreen kunis jeneraalota warreen IRGC irraa ilaa hanqa humna baharaa akkasuma sanitti Khamenein yeroo gabaabduu keessatti akka gartee aangoo haaretti kennuudhaaf deemu oduuleen gabahaa turte ni ibsiti jeetiin dubbadhee ture. Garuu guyyaarraan tanaa nam 6 jeneraalotaa fi akkasumas dura deemtoota ilaa gartee ilaa Rear Admiral kan warreen gartee rankiidhaan jiranii fi General Staffiidhaan akkasumatti warra gartee Chief Generalii takkaa'u gartee ilaa levelii Staff Sergeantitti gartee warreen adda addaatiif hujii haaretti kennuu isaa gabaasaniiti jiran. Akkasumas sanitti itti gaafatamaa waa'ee nageenyaatii fi iccitii biyyattiidhaa kan ta'e Mohammad Razaafi isaas gartee nama yeroo dheertuu dura IRGC gaggeessaa ture san amma gartee itti gaafatamaa security biyyattiidhaa godhuudhaan san qofallee odoon taane ilaa hanqa eegaa inni kuni nama gartee hardline takkaa'u gartee warreen biyyattii keessatti isaa wajjin yaada isaatii wajjin walitti dhiyaatan jaanii gartee odeessaa jiran. Tana keessatti lolli ammaan tana gartee biyya isaanii irratti gaggeeffamaa jiru gabaabinatti waraanni isaanii haalan akka gartee jabaatanii humna biyyattiidhaa harkatti gartee qabachaa jiran garsiisaa jiran jaaniiti odeessaa jiran. Tanawaatan gidduu edda galgala waraanni Iraan doonii takka tan karaa laga Oman takka gartee Gulf of Oman gubbaarra geessee jirtu haleelu miidiyaaleen gabaasaati jiran. Dubbiingaa achi dhaabbachaan jirtu mootummaan Iraan gara isaaniitiin karaa gartee ministeera haajaa alaatiin akka gartee jechaa jiranitti nuti Ameerikaa wajjin marii godhuu dhiifneeti jirra. Inumaatu wanni Ameerikaa wajjin marii goonuuf takkallee hin jirtu. Amma booda ilaa gartee hanqa Trump aangoosaa fixatu bara 2027 dhumarratti gartee eenaa jechuudhaani gara isaaniitiin ibsa baasaa jiran. Akkani jechuun yeroo hanqa gartee dabarte tana keessatti Trump wajjin waliigaluu hin dandeenye. Tanaafuu isaa wajjin waliigalla jennee nagee gartee hojjechuun humaa takkallee nuufis isaaniifis faayidaan qabu. Tana irratti gartee ifatti waan beeknuuf jecha nuti ammaan tana warra Omaanii wajjin marii teenya itti fufnee rakkoo gartee xixiqqoo nu jidduu jirtu tana fixannee akkasitti Hormuz karaa gartee barbaachisutti bannaa jechuudhaani ibsa isaanii baasanii jiran. Akkasumas itti fufuudhaan mariin isaan Omaanii wajjin gaggeessaa jiran inumaatu gartee dhiibbaalee takka tan mootummaan Ameerikaadhaa gara Omaaniin Hormuz keessatti idaamuu qabdi jetteeni gartee dhiibaa jirtu san isaanis tan barbaadan fudhatanii tan hin barbaanne immoo dhiisuu irratti hojjechaa jiran jechuudhaani miidiyaan warra Iraan gartee warra IRGCtti dhiyaatu oduu tana ifa godhaati jiran. Tana keessa mootummaan Ameerikaatis gara isaaniitiin reefuun tana pirezidantiin Ameerikaa Donald Trump akka inni jechaa jirutti nuti Iraanii wajjin eegaa akka gartee qiyaasa isaan beekanitti waliigaltee godhu jirra. Akka duraanitti gartee dhiibbaa jajjabduu irra gaggeessaa hin jirru jechuudhaani dubbachaa jira. Dubbiin tun egaa hogguu laalan pirezidantichi wanni inni jechaa jiru nuti Iraanii wajjin marii gartee akka duraanitti fuuldura tarkaanfachiisaa hin jirru amma garuu immoo karaa gartee ikoonomii irratti xiyyeeffachaa jirra jechuudhaani dubbachaa jira. Keessattuu itti da'uudhaan akka gartee hogguu isaan gartee walgahii irratti as dhiyaatan yeroo hedduu waan kaash jaanii gartee maallaqa irratti xiyyeeffataniif jecha nutis isaanii akka dadhabattu irratti
keessattuu gartee karaa presidential council fi warri huutiidha akka malee wal haleelaati jiran. Yaman keessatti gareeleen lameen tuni lola silaa huutiin Saudi Arabiyaa irratti banuu barbaadurraa gara ammaan tana warra gartee presidential council janini warra Saudi Arabiyaan deeggartu kanatti xiyyeeffatanii jiran. Haleellaaleen garagaraa ta'e isaan arraan tana isaanii warra presidential council irratti gaggeessan inumaatu gartee convoy waraana gartee presidential council isaanii karaa deemu haleeluu gartee viidiyooleen warra huusiidhaa ni garsiisa. Akkasuma sanitti mootummaan gareen huutiidhaa tuni Saudi Arabiyaa irrattis bikka adda addaa haleellaa irra gaggeessaniiti jiran. Haleellaaleen tunis xaliilchituu gaazaatii fi akkasuma sanitti humna elektirikaa gartee haleeluu isaanii dubbataniiti jiran jaaniiti odeessaa jiran. Bikki isaan haleeluudhaan irratti xiyyeeffatanii naannoo kibbaa gartee jiizaan fa'aa naannoo jaaniinii fi akkasuma sanitti gartee naannuma biraati. Mootummaan gareen huusiidhaa tuni nuti waan biyya teenyaatii fi naannoo keenyaa Saudi Arabiyaas taate Paakistaanis taate akkasuma san Tarkiis taate nu dhorkuu hin danda'an jechuudhaani. Inumaatu yoo gartee Paakistaanis lola kanarratti ka'idaamtee Saudi Arabiyaa caacinaa dhaabbattee lola nurra bantu taate isaaniifis deebisuudhaaf qophiidha jechuudhaan gara gartee ministeera haajaa alaa isaaniitiin ibsaniiti jiran. Akkasuma sanitti haasawa gartee warreen huutiidhaa dubbachaa jiran keessatti gareeleen rezistaansiidhaa warreen yeroo dheertuu lola kana keessatti akka gartee qaama tokkotti mootummaa Ameerikaatii fi warra Israa'el dura dhaabbatan waan gartee ummata islaamaa hunda bikka bu'anii akkasuma sanitti garee jala deemtu warra gartee Yahudaa jala deeman warra islaaminarraa fagaate warri gartee akka Tarkiidhaatii fi Paakistaan kuni yaada tokkollee gartee jijjiirama hin fidanii walii galtee fedhanillee yoo Saudi Arabiyaadhaa hojii godhan wanni isaan lafarra jijjiiran hin jirtu jechuudhaan gama isaaniitiin dubbataniiti jiran. Akkasuma sanitti gaa itti da'uudhaan guyyaa arraan tanaa Prime Ministertichi biyya Israa'el gara isaatiin ibsa garagaraa gartee qabxiilee amma dura mootummaan Ameerikaatii fi gareen warra gartee dhaabbata Board of Peace tan jaaniin tan gartee mootummaan Ameerikaadhaa Donald Trump gaggeesse biyyoottan Arabaatii fi biyyoottan Islaamaa warra keessaa qabu san keessaa qabxiilee 14 ta'e isaan gartee lafa kaayanii torbaanuma lama dura akka gartee qabxiileen san hojiirra ooltutti murteessan. San irratti Israa'el guututti gartee qabxiilee 14 akka hin fudhanne guyyaa kaleedhaa ibsaniiti jiran. Inumaatu Prime Ministertichi Israa'el nuti Gaazaa keessaa waraana keenya hin baafnu. Gareen warra H gruppiidhaa fedhan meeshaa isaanii hiikkatanis hiikkachuu baatanis Gaazaadhaa fi West Baankii diiguudha qabna. Jarreen kun gartee akkaataa isaan barbaadanitti takkaa immoo akka gartee haala nuti quba qabnu haala nuti irratti hojjechaa jiru kanaan faallaa deemutti Falastiiniif jaanii biitti isaan jaaran takka leenuu hin jirtu. Takkaa gartee State of Palestiniin odoon ani aangoorra jiru odoon ani lubbuudhaan jiru hin jaaramu jechuudhaan guyyaa irraan tanaa yaada isaa dhiheesseeti jira. Dubagaa namni hedduun gartee warreen Board of Peace kuni akka gartee waan gaariidhaatti amma dura laalaa turan keessattuu biittee akka Tarkiidhaatii fi United Arab Emiratein akkasuma sanitti warreen biraatis horiillee ni kafalla waraanaa fi akkasumatti gaa waa'ee medikaalaa takkaa gartee waa'ee nyaataa fi akkasumatti gaa waan nama gartee rakkoo keessa jiru uummata Falastiin kan rakkoo keessa jiru kana barbaachisu hundaa'u walii guurree nuutu gargaara jechuudhaan dubbachuun isaanii ni yaadatama. Arraan tana gaa oguu gartee mootummaan Israa'el nuti guututti gartee yaada kanaas hin fudhannu wanni gartee yaanni kun ijoo keessattuu gartee qabxiileen 14 sanis hojiirran ooltu jaanii hogguu dubbatan akkuma duraanitti gartee karaa lolaa achi deebi'uudha. Tana keessatti tooftaa yeroo hedduu Israa'elii fi Ameerikaan itti fayyadaman takka gartee hogguu lola keessatti dadhabbii qaban hogguu meeshaan waraanaa harkaa dhumte warra gartee isaan hojii lolaa jiruun takka karaa gartee marii goone jechuudhaan takka gartee ceasefire goone jechuudhaan takka waliif gallee lola kana dhaabne jechuudhaani nama kana gartee meeshaa irraa hiikkatanii achi booda gartee hogguu
gareentaan lola keessa gartee yaada lola keessa hogguu isaan ba'an isaan garuu lola namarra bananiiti akkasitti nama kana hunda fixaa turanii. Tuni tooftaa yeroo dheertuudhaaf warri Israa'el itti fayyadamaa turanii jedhaniiti warreen garagaraa gara sooshaal miidiyaa irratti yaadota isaanii dhiheessaa jiran. Gabaabinatti wanni gartee Israa'el jechaa jirtu nuti Gaazaadhaas akka duraanitti gartee lolatti itti deebina jedhaniiti jiran akkasumatti gartee West Bankis dhukkeerraa haafna jechaa jiran. Yoo tana gartee quba qabaatan taate egaa yeroolee dabarte tana keessatti irra daddabree gartee dabree waan deemaa jiru isinii himaatiin ture. Haleellaaleen gartee garagaraa guyyaa kaleetis torbaan kana keessas Gaazaa irratti waraanni Israa'el gaggeessaati jiran inumaatu gartee guyyaa irraan tanaa qofa yoo xiqqaate nama 10 takkaatu lubbuu isaanii dhabee jira Gaazaa keessatti. Itti aansuudhaan itti aansuudhaan akkanumatti gartee waa xiqqoo isin garsiiseetiin odoo tiktaakiin footoolee gartee asirraa hin buufne takkaa'u akkuma gartee na duuba gartan kanatti wanni na duuba gartan kuni Netanyaahuu isaa gartee qabxiilee 15 waa'ee Gaazaadhaa hojiirran oolchinuu je'ee gartee dubbatu miidiyaan BBCdha riippoortii godhaa jira. Sanaas gartee akkasii quba qabaadhaadha. Akkasuma sanitti wanni gartee guddoon takkatan deemaa jirtu tana isiniifin himutaa garuu odoo gartee karaa wanta kana achi garan galle waa'ee erzukweekii arraan tana Kolombiyaa keessatti taate magaalaa takkaa'u gartee naannoo Pireerii Kolombiyaa jaaniini magaalaa gartee magaalaa xiqqoodhaa garuu achitti dachiin haalaan sossouudhaan maagnitiyuudii 7.4 yoo xiqqaatte gartee yeroo ammaan tanaa akka Associated Pressin odeessaa jirutti namni 47 du'aniiti jiranii biildingiileen adda addaa gartee kufuudhaan akkasuma sanitti eerpoortiinis guutumatti gartee diigamuudhaan nama hedduutu gartee haala malee haalaan rakkachaa jira jechuudhaani gabaasaati jiran. Kuni kan ta'es eega gartee Pireezidantiin Kolombiyaadha. Ifi isaatiifuu guyyaa kaleedhaati aangoo fudhatee akkasuma sanitti sa'aa 24 odoo hin taanetti akkanatti kunoo dachiin sossouudhaan rakkoon ajaa'ibaa isa qabattee jirti jaaniiti miidiyaaleen irraa gabaasaa jiranii. Tanaatiin hedduu gartee footoolee takka isiniin garsiisaa akkaataa gartee naannoo sanitti lafti hundi sossootee gartee biildingiileen itti digaa jirtu. Akkuma gartee na duuba gartanitti biildingiin tuni gartee dhaabbachaa jirti asitti. Footoo itti aantu keessatti mee isiniin garsiisee isinii mul'ate. Biildingiin tuni gartee akka jirtutti dhaabbachaa jirti. Daqiiqaa tokko odoon keenya keessatti gartee guututti diigamteeti jirti. Socho'iinsi gartee naannoo kana keessatti deemaa jiru laal biildingiileen yeroo dheertuudhaaf dhaabbachaa turte gartee charchiidhaatii fi wanni takkas akkanatti gartee kunoo walirratti gartee hukkufaa jirti. Egaa yeroon tuni gartee baatii odoo gartee baatii lamaa hin ta'in keessatti biyya Venezuelaa keessattis akkanumatti dachiin sossootee namni hedduun dhumuusaa ni yaadatanii tuni gartee ammaasis Kolombiyaanis isaanirraa fagoodhaa miti. Akkanatti gartee naannoo sanitti maagnitiyuudii 7 gartee dachiin sossoodhaan namni hedduudhaatu dhumaa jira rakkoo hedduutu gartee haareetti tahaa jira jaanitti odeessaa jiran. Okay, itti fufuudhaan Okay, breaking news Iran isinii hima. Pireezidantiin Ameerikaa Donald Trump yeroo tana akkaawuntii isaa gubbaarratti mootummaa Iraaniif waan hin gartee reefuun tana durarratti isinii himaa jiru. Na dhagaa jirtaniimi?
Na dhagaa jirtanii warri mana keessa jirtan harka keessaniin taap godhaa, koppiliin godhaadha, sheer godhaadha. Tolega, breaking news dhaan isinii hima. Pirezidaantiin Ameerikaadhaa yeroo tana akkaawuntii isaa Truth Social gubbaarratti ibsa isaa akkuma aadaatti gartee gadhiiseeti jira. Ibsi isaa kunis guyyaa lameen dabre kana keessatti mootummaan Iiraan inumaa gartee hanjimmatallee isinii himeetiin ture. Mootummaan Iiraan gara isaaniitiin gartee Hormuz banuun yoo Ameerikaan qabxiilee 4-5 kana gartee hojiirra oolchite malee jaanii dubbachuu isaanii ni yaadattan. Qabxiilee san gartee isinii himeetiin ture. San keessatti tan gartee ammaan tana pirezidaantii Ameerikaadhaa dubbachiisaa jirtu. Pirezidaantiin Ameerikaadhaa mootummaan Iiraan isaanii gartee nuti Hormuz hin bannu yoo gartee kan akka nuti Hormuz bannu barbaadan taate dursoo waan Ameerikaan lola kanarratti gartee hojjette. Gumaa nuu kafaluu qabanii ja'aniiti dubbachaa jiranii. Gumaan isaan dubbachaa jiran kun egaa ni yaadatanii mootummaan Iiraan gartee Ameerikaan lola kanarrattii fi waan gartee yeroo dheertuudhaaf akka nuti gaazan gurgurannee fi waan hunda gartee kan isaan qaqqabbii nurra kaa'ansaniif doolaara biiliyoona 300 ol nuu kafaluu qabanii ja'aniiti gartee odeessaa jiran. Kuni waan gartee konistirakshinaa biyya isaanii ijaarrachuu, gaaza isaanii gurgurachuu akkasuma sanitti gartee horii Ameerikaan irraa saamtee fi takka ammoo daldala gartee warri Iiraan silaa arkachuu qabu kan sababa Ameerikaatti dhaban jechuu amata 40 fi akka gartee isaan odeessanitti amata 47 dabre kana keessatti. Okay? Kanuma ilaalchisee gaa reefuun tana akka gartee maan tana pirezidaantiin Ameerikaadhaa jechaa jirutti mee waan isaan ja'an kana haalaalluu ja'a dursoo. Inumaatu mootummaan Iiraan isaanii gartee wanni lolli Ameerikaadhaa nurratti waraanni Ameerikaadhaa nurratti hojjete kana karaa gartee badii isaan nurra balleessan karaa gumaatiin nu kafaluu qaban ja'aniiti dubbachaa jiran. Kana ilaalchisee dursoo lolli gartee nuti gaggeessine lola baatii 5ti. Okay? Lolli kuni akka gartee isaan niikulara hin godhanne. Sanirratti gartee nuti lola eegallee silaa isaan durumaanuu gartee nuti niikulara hin godhannu jaanii dubbatanii takkaa'uu hin qabnu jaanii gartee nutti himanii lolli kuni gadi hin geeffamu ture jechuudhaan egaa pirezidaantiin Ameerikaadhaa odeessa. Dubbiin isaa achitti hin dhaabbanne deemuudhaan akka gartee inni jechaa jirutti interest okay. Pirezidaantiin amma akka jechaa jirutti eega gartee isaanis lola nuti irra gaggeessinee fi takkaa'uu gartee rakkoo nuti isaan irra gaggeessine tan amata 50 kana gaafatan nutis ummata gartee isaan fixanii fi akkasumas sanitti gartee boombilee garagaraa ta'e isaan gartee karaarra godhanii waraana Ameerikaadhaa Iraaqii fi Afgaanistaan keessatti fixaa turan. Rakkoolee garagaraa tan gartee ummanni irraa himatu saniifis isaanis gumaa kafaluu qabanii jechuudhaani isaan irratti gartee yaa'ii takkaa'u gartee himannaa banachaa jira jechuudha. Okay? Akkasuma sanitti gartee ni yaadattanii namtichi gartee Jeneraal Suleemaanii Kajaaniin nama gartee yeroo dheertuu waraana Iiraan gaggeessaa ture kan lola nurra gaggeessaa ture san yoo xiqqaate nama 1000 yoo xiqqaate nama 52,000 kan ga'u baatii 5 keessatti fixuu isaaniitis ni yaadannaa. Tanaafuu jara kanaafis gartee gumaa kafaluu qabanii jechuudhaani pirezidaantiin Ameerikaadhaa yaada isaa dhiyeessaa jira. Gara kaaniin wanni gartee pirezidaantiin godhaa jiru hogguu gartee namni mana seeraatti si dhiyeesse ifii isaatiifis nama gartee mana seeraa si dhiyeesse kana atis mana seeraa dhiyeessitaa jechuudha. Okay? Kun egaa hojii Trump keessatti waan haalaan beekame. Trump gartee nama biizinasaati amma dura isin himeetiin jira. Urmuma isaatu gartee inni
hogguu namni isa mana seeraatti dhiyeesse dur gartee hogguu gartee daldala dalagu Trump hedduu namaaf hin kafalu jaan maallaqa kanaas gartee maallaqa nama dhorkata hojii si daleessiseeti maallaqa nama dhorkata jaan beeytanii dubagaa yeroo ati gartee mana seeraatti isa kana himannaa itti bantu inninis himannaa khobaadhaati si bana so akka nama godhugaa countersiisu godha jechuu okay so oggooti gartee namni kun gartee akkanatti baatii jaana daleessisee doolaara miiliyoona 20 irraa qaba naa kafaluu qaba jettee gartee hoggooti mana seeraa gaafatte inninis achii gartee keezii biraa namni kun gartee waan hin hojjedha jee hin hojjenne inumaatu bikka hojiiti yana duraa balleeyse takkaa'u gartee hojiin inni godhe kuni hojii ani itti gammaduu miti takkaa'u gartee waan akkanaafaa jechuudhaani yeroo hedduu nama hedduu gartee akkasitti injifataa ture okay so amma gaasitti wanni inni godhu jirus waanuma gartee dur amalaan namarra gaggeessaa ture san amma warri Iraan irrattis gaggeessaa jira jechuudha egaa wanni gartee waan haaraa miti garuu baruun waan gaariidha so kuni gaa aaduma Trump keessaa aadaa takka okay so itiyaan Suudaan odoo gartee lola Iraan irraa wanta akkasii himeetiin achi booda gartee haasoo pirezidaantii Iraanittiin isinii deebi'a okay maaliif pirezidaantiin Iraan arraan tana haasoo dheeraadha godhee haasoo san keessa waa hedduudhaatu jira taniin gartee irraa isinii himu dura dursoo let's see lola gartee Ukrainii fi Raashaa jidduu kanatti achi haa utaallu okay tolega guyyaa arraan tanaa inumaatu gartee edegal galarraa eegalame gareeleen warra Ukrainii fi tan Raashaadhaa tuni haalaan gartee lola ajaa'ibaa warratti gaggeessaati turan lolli isaanii kun inumaatu gareen warra Ukrainis droonnan 380 ol gara Raashaadhaa haleelaniiti turanii droonnan kana keessaa mootummaan Raashaadhaa akka jechaa jirtutti irra hedduu isaanii dhooyinee buusneeti jirra garuu ammallee gartee droonnan isaanii yoo xiqqaate toora gartee nama 10 akka hanga'u akka gartee ajjeesanii jiran haleella